obboleettiin Saidoo waan ajaa'ibaa dubbatti ayyuutiin waan ajaa'ibaa jette wallahi ani አለች ምላሴ ስናገር ጤፍ ያቁላል አለች ወረፋን ኦሮሞን ቤነ ጀቹዳ እኔ ረምኒኮ ጣፊ አካ ጀተ obboleettiin Saidoo baay'ee tagarramtee jirti baay'ee tokko shee ajaa'ibee jira duuba ayyuu wanta cimaa wayii tokko jira ergama wayii jira jette assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jirra jirtu qaalii koonyaa ijoollee eekoo akkam jirtani fayyaa keessanii ani fayyaa kooti alhamdulillah rabbil alamin yeroo viidiyoo kana ilaaltanii rabbii jedhaati laayikii gochuudhaan eegala warri subscribing goone subscribe godhaa laayikii godhaa please siniin jedha abbolo tokko qaalii hanga dhumatti viidiyoo ilaalaa yaada keessan komentii jalatti naa barreessaa siniin jedha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh gara yaada viidiyoo obboleettii Saidootti deebina obboleettiin Saidoo እንግዲህ ከኤንገደ kan isheen miidiyaa irratti baate duraan miidiyaa hin jaalladhu jette bakka isheen jiraattu Kanaadaadha Kanaadaan jiraatte Kanaadaa moo akkasuma waan jette natti fakkaata Jarman natti fakkaatanna achi jiraatti egaa maatiin Saidoolle ayyuutiin baay'ee tokko hin fedhanii argitanii maatii warra guddaa maatii kabaja qabu waan ta'aniif hanga har'aattu yeroo ayyuuni Saidoo kana akkas gootu callisanii kan ilaalaniif iyyuu maatii warra guddaa maatii warra jabaa maatii warra kabaja qabu waan ta'aniif dhugaa rabbiin maatii warra Saidoo kana baay'ee tokko ajaa'ibsiisadhee baay'ee tokko adannaqee inni gara biraa obboleettiin Saidoo kuni ishee jetteeti yuutuubii kana bante sababiin isaas masmararraan in lolti turteenii natti fakkaata ayyuutiin innaa dammoo yeroon bilbiluu anastiinaadha jettee jedhee yeroon dawwalu jettee ayyuutti inna bilooktifaa narratti cuftii jette kanaafanii miidiyaa kanarratti bahee jettee sababiin miidiyaa irratti baatee sababii ayyuuf deebii kennuudha inna ayyuun kuni anaafu arras boorus gaaffii kanatti ta'u dhuguma sammuu guutuu qabdi moo akka akkamisa jedhummoo baay'ee tokko na ajaa'ibee jira inni gara biraa moo Saidoodha Saidoon akka nama ilmoo dahee faanarra rakkatutti faanarra rakkataa jira ayyuu kana faana amala ishee kana faana jechuudha kanaaf ana na adannaqee jira maayinni duuba isaa jiru maayinni akkasti laphee ibdee ayyuun kun kan akkanatti isa gootu maayinni Saidoon immoo akkanatti sodaatee bakka intala kana sirreessuu kan dadhabee fi yeroo isheen gadi baatee sumiyaa jaartii hangafaa isa isheen amma qabeenya isheetti itti bashabbashtee jiraattu kana akka barbaadamni godhuu fi kana yeroo isheen gadi baatee yamaniin siifaa yamanii dhufnaan immoo mawal wayaa manamiin si godhaa jette ayyuun sumiyaatiin haga kana dirasiitti arrabni arraba haga kana dirasiitti kan ishee ufitti amanummaa godhattee itti dubbattu ayyuuni maalidha jettu yaa jarana wallaahi duuba ishee maaltu jira viidiyoo miti ilmi dhiiraa tokko viidiyoon sodaatu viidiyoo si waraabeeraa yerootti nafaan achiistu qullaa keessi waraabeeraa jetteeni Saidootiin ayyuun jaarsa isheetiin yeroo nifaan irra ciisu viidiyoo qullaa waraabeeraa jettee kun miidiyaa irratti dubbatte kanaaf immoo isaan sodaatu ilmi dhiiraa tokko dubartii tokko jibbinaan viidiyoo qullaa miti waan barbaade yoo ta'e hin sodaatu xiiqiitiin waa tokko sodaatu inna ayyuun kun anis kana qofaan itti fakkaatu waan Saidoo irratti qabattee wayii jiramu waan ittiin sodaachisu jiramu moo obbolaa mashee sanatu sodaateeti moo Saidoon maatii ishee sodaateeti moo mee maali mucaan kun zoon je'eeraan bar wallaahi warri yaman jirtanii rabbumaa keessan sodaadhaati Saidootti quraanni qara'amuu qaba hin beekamu namni amma
jireenyi Itoophiyaa qaala'ee jira. Namni kana ammaa kun nama birrii qabu kana waan inni ijoon Joseefti intanaa godhatu hin beeknu rabbi nu faayisu hin beeknu malee hiriyoonni ayyuu waan baay'ee dubbatan hin dhageessan. Ani waan biraa beekuun qabu garuu warri Yaman jirtanii warri sagalee koo kana hin beeku yoom akkasin bira garuu Saidoon kuni amma Yaman deeme ijoollee isaa barbaachuuf Yaman deeme jaartii isaa Sumiyaa barbaachuuf Yaman deeme hin arganne aariitiin gadi bahee caatii qamaa jira. Birrii abee osoo hin taane akkee dhooyi hin beeku asuma rabbumatu beeka kiisiisaa fi ani garuu birrii abeenuu waan ittiin deebi'uun qabu namni jedhee taa'ee caatii qamaa jira. Kanaaf namni kabajamaa namni biyya itti kabajamee ittiin horee ittiin ijoollee isaa achi keessatti dahee guddate keessa namni akkamittiin karaarra ciisee kadhataa akkamittiin karaarra ciisee namni fayyaa caatii qaba. Kanaaf Saidoo waa ta'ee jira yaa jirana. Adaraa rabbii warri hiriyaa hojjettanii Yaman keessatti faanirraa jiraachaa turtan dura maaluun godhiinaa birruun laatiinaa waa tokkoon je'iinaa garuu mucaa kana fuutanii sheeka bira geessuu qabdu. Sammuunsaa sirrii miti. Hanga sammuunsaa sirriitti hojjetutti adaraa keessan sheeka bira geessa. Sababiinsaas abbaan kiyya ani inni warri na guddisan abbaan kufaati koo akka ayyuu kana gaaf tokko musha ji'a 7 ji'a 8 akkas ta'u miti. Ji'a 2 ji'a 1 ton taa'e mana akka nariyanii akka ilmoo isaanii gad darbatan nan beeka. Sini galee haga kana abbaan ufiyyuu haati ufiyyuu namaan dhabsitu. Sababiin inni akkanatti ayyuu faana rakkatu harka qullaasaa birrii amma isheen barbaadde kennee harka qullaasaa hafutti isarra gahee maalinni duuba ayyuu waa guddaatu jira. Duuba Saidoos waan inni ishee sodaatuufi jira. Kanaafuu yoo inni gara sammuusaatti adeemu jalqaba Sumiyaa argachuu miti ijoollee isaa argachuu miti ayyuutti deebi'uu miti inni jalqaba gara sammuusaatti deebi'uudha. Isaa booda innuu murteeffataa jechuudha. Saidoon maal akkamittiin nama waggaa 10 ka biyya ormaatti ganamaa galgala dadhabee ama'ee yuutuubiyyuu haa ta'u yuutuubiin qallaaliin ittiin hojjetamu akka barbaadeetiin iyyuu haa fidu birrii. Har'aan talli tokko si jaalladha itti heerumtee kaatee birrii akka barbaadde gochuu qabdi. La kun nagaa miti. Kuni nagaaf miti. Kanaafiyyuu Saidoon gara sammuusaatti deebi'uu qaba. Pilis gargaaraanii mucaa garraamiyyuu haa ta'u malee shamarran tokko uftee si jaalladha itti taphachuu hin qabdu. Illaa dammoo erga heerumtee mana ishee qabattee taa'uu qabdi adabamtee malee olu taalaa gadu taalaa jaartii duraa hiikii jaartii duraa bakka isheen akka garaa isheetiif akkasidha. Innaa gargaaraan siniin jedhaa galatoomna.